gargaaru dhufee samii ariifatee qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sadan Waaqayyo tokkotti ni amanna. Amiin. Nageenyi faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan jaallattan Waaqayyos caalchisee aga du'a lubbuu isaatti kan isin jaallatu maatiiwwan Hafuuraa ijoollee keenya qulqullichi dubara Maariyaamii nagaa galata Waaqayyoo solfaataatiin nagaa isin gaafadha kan bultan akka isaatti kanaafuu nageessan. Amiin. Akka badii baddeessaa argaddarmaa bidiraa keenya sunitti tokkoof nutti gaarummaa farcummaa baay'ina dhiifamasaa eegee tiksee isaati kanaaf yeroo kanaan nu ga'e maqaa Waaqa keenya kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'ume sagalateeffannee biraa keenan dasnaadha keenya qulqullitti dubaroo Maariyaamii kan ulfaatteef kan kabajamtootaaf maqaan ishee bagaggeessan ayyaana waggaan ji'aan guyyaan kabajamee oolu hundeeffama waldaa abbaa keenya hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii bagaggeessan. Amiin. Baga wajjumarraan nu ga'e hundeeffama waggaa lammaffaa isaa baga nagaaf jaalalaan geessan. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keessummoota keenyaaf miseensa waldaa keenyaa keessan baga geessan. Amiin. Baga wajjumarraan iyyuu nu ga'e kottaa barakatee eebbabbaa keenyaa qooddadhaa saadiqii qammasaan kun jira olmaan keessan turtiin keessan deddeebiin keessan qulqulluu mana isaa keessa ayyaana gaarii. Angapni ergamoota albeesaa qabatee gargaaru dhufee samii ariifatee qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Albeesaa qabatee gargaaru dhufee samii ariifatee qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Kottaa eebba qooddadhaa Surraansa addaadhaa qulqulluu Ramaatii kadhaan kan fayyeessu hafuura marraatii kennaansa ajaa'ibaa maqaa Waaqa baatii dhala nama hundaaf inni kan dhaabbatee angafni ergamoota albeesaa qabatee nu gargaaru dhufee samii ariifatee qulqulluu Mikaa'el nu wajjin jira saba Israa'elin ceesisee galaana Eertiraa. Waggaa dhuftuunis nu naaga akkasuma kabajamtoota jaalatamtoota keessummoota keenyaa fi miseensa waldaa keenya irra deebi'uudhaan baga geessanii obboleewwan keenya olmaan keessan turtiin keessan qulqulluu isaa keessa haa ta'u.
godha. Herrega isaanii faaguutu mootummaa isaa sanaa dhaalchisudha. Ameen.